Obbolee isaa baate. Rakkadheetumaan dhufee obboleessa kiyya. Yoo waan nuti si gargaaruu dandeenyu taate haya. Ni dandeessanee tanumaafiin dhufee baranuu. Maali ammoo silaame? Rakkoon tiyyagaa. Abbaa mana kiyyaatu hidhaa jiraafiin. Gama keenyaan hidhame. Farra malaammaltummaa jedhaniituma hidhanii isinumaa miire. Eenyu inni? Yoonis barni beeyta. Beeke. Tanaafuu mee wabiidhaanillee ta'u. Yaa eessa jirti wanni akkasii? Bargaa badillee waan qabu akkanumatti itti waltaanii naqan malee. Yoonis moo? Bar dubbuma histiiti. Lakki ragaa meeqaatu itti argameemi? Maal balleessa jaanii? Gubboodha nyaataa hajuuha. Ni kijibayyaa obboleessa kiyya. Ni kijibanii. Maal dhabeetti gubboo nyaata yoonis. Mindaan isaatu quufa geerraa hafa. Ni kakattammaati. Akkan nyaatingaa. Taa'i qabriin dhabinee obbolii. Niin kakadhaan je jaarsa kiyya takkaa akka gubboo nyaatin. Bar warra inni irraa fuudhee itti ragaa bahaa jiru hundinuu gariifaa inni nuu amane. Hin fuune wayiin siin je'anis. Maal jechaa jirtare? Hin nyaanneen je waan fuudhe hunda baankuma geeffata.